Ajjecha sukaneessaa Oromoo Walloo irratti raawwatame ilaalchisee viidiyoon bahee ijoo miidiyaalee hawaasaa ta'etti jira. Viidiyoo gurmuun dargaggoota miidhamtoota Oromoo Walloo magaalaa Shawaroobitti haala sukaneessaan fixan kanaan mootummaa fi miidiyaaleen mootummaa callisuu yoo filatan fuulli miidiyaalee hawaasaa gochaa kana jabeessanii balaaleffachuun miidiyaalee addunyaa idileetti iyyataa jiru. Guyyoo Walloo waan qindeessa qaba. Harkis dhiibi keessa baasi eekka ba'uuti obsa dur qaba'uuti haadhuma qeennes baas barcuma buqqis harkis tuun dibbees dullaatti itti fufu bakka haga'u isaanillee akkanum nu godha turanii miti jechuun gaafata hindoone lakkee itti deebis waci namootaatti ta'an tokkimmoo waraan jechuun deddeebi'ee gaafata. Viidiyoo iskiriin irratti agarsiisuuf seeri miidiyaan uneeyyamni kanaan namoonni yommuu cuupheerreef miidhamtoota horcaniin mul'ata. Hayyees garee dargaggoota naannoo Amaaraati haduu immoo Oromoo Wallooti cubbuu. Daba gara jabeessuun malmaan namaatiif dhiibba mirga namooma hamtu taseerri dila addunyaatiin nam gaafaje iddoon immoo badhaafama noobelii kanamni maqaa Oromoo qaba biyya Ahmad Ali keessa barootu Itoophiyaa lol Oromoo Wallootiif humnadda mootummaa naannoo Amaaraa yookaan liyyuu ayilii naannicha gidduu godham jedhameen ampolaansiin tokko madoole baate hospitaal Shawaroobitti guluufa ilmaan Oromoo Walloo kanneen akka Urmaashaa Umar Yusuf Gaangaa Ahmad Ali Yaasan Gaangaa Shee Umar Haajaasan Gaangaa Aasan Ahmad Jiloo Gaangaa Muhammad Ali Umar Lugo, Asam Muhammad Aj Lugo, Adam Abdu Sheh Umar Baza, Muhammad Ali Yasanif Ismail Muhammad Sambate Fatir Galo Khanirra miidhameen booda hospitaal Shawaroobitti dhaqanii qarqaarsa yaala argachuuf konkolaataa ambulaansii kan keessatti argama. Carraa yaala argachuu isaanii hafeemmoo carraan isaanii akkan ta'u laf dhugaatti malaan. Viidiyichi namoota daawwatan kamiifuu suukaneessa ta'uu darboon bineensi caalee ilma nama ta'uu sirriirra gabaati. Erga viidiyoon kun gadhiifame asduu fayyadamtooti Oromoo kan miidiyaalee hawaasaa gara jabeenyummaa kan kaasanii balaaleffatanii. Miidiyaalee qaama mootummaatiif aktiivistooti waa'ee mootummaa faarsuun namu duriin baanan malle callees filachuun isaanii carraan Oromoo mallattoo gaafii keessee nusaa dubbata. Kanaaf fuulli miidiyaalee hawaasaa maal jedhaan gaafii kaadhimama doktoreetti falaasama katay Dr. Gammachiis Baallijilootiin itti keeyyaa. Madoole konkolaataa irra buusanii ajjeessu caala gara jabeenyummaan dhibiin hin jiru. Akaakuu fabaabileen isaanii harkaa farma nam ciruun kun raga guddaa yoo jedhu wallola taqanii aaga immoo erga viidiyoo sun ilaaleen booda dhukkubsachuu eeruun dhalli namaatii miti bineensi akkasii gara jabaata jechuun gaafa. Very sensitive horrible act of group of violent ethnic Amhara against ethnic Oromo civilians in Ethiopia. Waan akka jabanam sururuuf gochi jibbiinsa garee Amaara Oromoo irra raawwate jechuun viidiyicha kamaxxansa boru barraaqa yookaan yaayya Bashiir yoo ta'u gara jabeenni sun kadhuuf jibbisaan uummata Oromootiif qabanirra jira dhiisii erga ajjeesaniin booda waan isaan reef sun godhan argitanii jechuun uummata akkoof qopheessa gaafat Faraan Abdusalaamtu dhimma Oromoo Walloo kamiseensoti paarlamaa lama jibittottees dabre keebbo'a muummichi ministiraatti maniin deebiin muummee ministira gaafas akkasto ምን ማለት ነው የአማራ ልዩ ኃይል ማለት ነገ ጠዋት ከፈለገ እኮ የፌደራል መንግስት መላው የአማራ ልዩ ኃይል የመከላከያ ኃይል ነው ሊል ይችላል እኮ ይሄ ልክ ከሌላ ሀገር እንደመጣ አስመስሎ የሚቀርበው ስዕል ጥንቃቄ ያስፈልገዋል። Tokkoffaa Oromoo ta'uu isaaniitiif lammeessoo Musliim ta'uu isaaniitiif sadaffaan qaamoleen finxaaleeyyii naannoo Amaaraa keessa jiran Oromoota Walloo akka qabdii qabsiisanii fedhii isaanii raawwachiisuuf gurgurarra raawwachaa jiran yaadii jedha miseensi paarlamaa Mahammad Hassan Tuur muummichi ministeera Itoophiyaa gandaaf ollaa gad buusuun hin barbaachisu jechuun miseensota paarlamaa kan afaan kee dhabanaasuus wanni miseensota paarlamaa Walloo bakka bu'an guyyaa sun boochu waan if baat fakkaat qalamuu namootaati. Miidiyaaleen hawaasaallee waan kan addunyaatti agarsiisuuf viidiyoo karaa WhatsAppiitiin qoodanii miidiyaalee addunyaa gugurdoo kanneen akka CNN fi Al Jazeera faatti machuu